Egaan kabajamtoota dhaggeeffattoota keenyaa daawwattoota keenyaa kan daawwachaa jirtan magaalaa Najooti. Sadaasa torba 2022 waraanni bilisummaa Oromoo injifannoo boonsaa galmeesseen jibbaata guyyaa 4 walirraa hin cinne loleen har'a injifannoo isa xumuraa galmeessee jira. Baga gammadaan baga gammanne uummanni magaalaa Najoo hundi keessan baga gammadee mootummaan faashistiin mootummaan Abiy Ahimad humna lafoo fi humna qilleensarraatiin waan barbaadee jibbaatullee waraanni bilisummaa Oromoo kan kanaaf hin sarmine ta'uusaa kallattiin agarsiisee jira. Baga gammadaan ammayyuu baga gammanne. Uummanni magaalaa Najoo haala kanaan simannaa gochaa jira. Amma magaalaan Najoo guutummaa guutuutti qulqullooftee harka ijoollee isheetii harka qeerroo warri Oromiyaan hin jiraattu ni baddi Oromummaa ni balleessina jedhan har'a qaanii uffatanii jiru. Akkuma uummata magaalaa Najoo uummatni magaalaa biraas bilisummaa eeggachaa jiru waan ta'eef isaanis yoo jabaatan kan bilisummaa isaanii gonfatan ta'u kallattiidhaan isin dhageessifna. Waraanni bilisummaa Oromoo falmii isa xumuraa gochaa jira. Falmiin keenya isa xumuraatti duubatti hin deebinu. Wal argaan Finfinneetti injifannoon uummata Oromoo. Oromiyaan ni gaaflafee ilmaan isheetiin eegamtee bara baraan ni jiraatti. Ni jiraatti. Injifannoon kan uummata Oromooti. Ayyee kan daawwachaa jirtan ammayyuu kunoo magaalaa Najooti. Magaalaan kun guyyoota shananiif darban kana sadaasa sadii hanga hammaatti hanga guyyaa har'a sadaasa torbaatti lola wal fakkaataa walirraa hin cinne jibbaachisaa kana keessa waan oolteef har'a injifannoo boonsaa galmeeffattee jirti. Uummatni Najoo uummatni Oromoo hundumtuu kan nu dhaggeeffachaa turtan kan maalirra jirtu jechaa turtan hundi keessan bu'aasaa argattanii jirtu. Injifannoo argannee injifannoodhaan jirra. Uummatni magaalaa Najoo ammayyuu baga gammaddan baga gammanne. Waraanni bilisummaa Oromoo kaayyoo bakkee kasaarraa humna qilleensaaf lafoodhaan kan hin deebine ta'uusaa kallattiidhaan mirkaneessee jira. Baga gammaddan.